humna inni miilaan jechuu deemee hagam takkaa geenye fagaate wallahi billahi makiinaadhaan sa'a 3 moo sa'a 4 deemnee isa kana qabnee jaan mee hajjeetu bayoo maraatee fiigamee urjumaa maraache sanii miti daawwattootaaf kabajamtoota kiyya aniin tuni mee waa isin gaafadhuu hin jaa waa isin gaafachuudhaaf isinis naafdeef jiraadhee nan qattu yoon intaan jalaabiya taan tunnatti dhufu yoon intaan jalaabiya taan tunnatti dhufu mee akkam kiyyan ta'a mee aniin tun akkamitti jiraadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Salaamtaan tiitoo onni irraa burqitee bakkuma isin jirtanitti qilleensa raan barartee isin haadha qabduun isiniin jaa. Dhufee kunoo dhufeetiin jira. Dhuftee urjiin maal jechuu deemti? Waan jechuu deemu? Alaa kulli haal duraan dursee alhamdulillahi rabbil alamin jechuu. Shukriin isa haa geessu. Maaliifi kunoo arraan tana alhamdulillah jechuu jira kunoo. Maaliif jennaan? Tokko namaatutu wanni isini dabruu diddeef miyaa boonaatutu isinii himaati. Wanni isini dabruu diddeef maaliif jennaan? Ammaali arraan tan urjii maaliif akkana jettee? Wanni akkana je'eef irra guddaan namaa waliif hin dhufu. Maaliif jennaan? Obboleessa keetii obboleettii teeti. Dhiirti obboleessa keetii dhalaan ammoo obboleettii teeti. Uddiif yooni fi xiqqishuma namni waa harkatee xiqqishuma namni xiqqisha wanti sira jee jettee dhiiraatis mataadhaan foo agartee dhalaanis nyaara butti jettiin. Maaliif jennaan? Waliif guddaa. Tamaam rabbiin irraan tana kan isaa kanne kun siifis kannuu danda'a. Yaa rabbii kiyya kan isaaf kannite anaafis kanni. Obboleessa kiyya milkeessa obboleessa kiyya jalaa na milkeessin takka hin jirtu. Leesh maaliif waliif hin qoodine? Bakka jiru yaa Oromoo. Bakka jiru mee haa wal jaadannuti. Mee du'aayee wal haa goonu. Ka halaala jiru, ka dhiyoo jiru, ka baa jiru, ka baa jiru, ka dhiya jiru, ka kaaba jiru, ka kibba jiru. Mee waliif haa qoodinuti waliif guddaa. Bahaadiyaan kaabaa kibbaan. Arroojii walisuuf deemtii naan zina. Walisuuf osoo hin taane wallee hiyyallee na eegga daraan isin jaa. Xiqqoo booda isiniif hin gadhiisa. Sadiifuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya. Ammaan tanaa ta'e irra fardii arraan tanaa waan isin dhaammachuudhaaf dhufe mee duraan dursee dhiifamnaaf godhame. Mee urjii dhiifamaa gararraa naan jaa. Ammas jechuun nama takka 2-3 miti. Kawaanaan jettanii jirtanii itti saalaan koomantiin. Ka koomantiin waanaan jee immoo nama 4 moo akkanaan arkee urjii duniyaa dhiifama gaafadhu naan jettan. Duniyaa dhiifama gaafachuu diduu osoo hin taane dhiifama niin gaafadha waan isin naan jettan jecha isin naan jettan waan isin godhi naan jettan niin raawwadha. Tamaam dhiifama niin gaafadhaa dira rakkoo hin qabu jechuudha. Isin akkasuma namiitee turteeni agartanii jirtanii beeytanii waan isin na godhaa turtee berbiree boolana diddee maal na godhaa turtee harka kana hunda niiteen na awwaaltee hunda guyyaa 3 moo akkana fa'aa qonqonatti kan inni na azabaa turtee ni beeytanii ammoo tahee daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya anarraan tana gochi isin na goote suni natti hin mul'atu maaliif jennaan erganii fi nageenyi nu jittutti haa buujee nageenyi buusuu barbaada isi tana akka nama takkatti dhiifama gaafadhu naan jettan isi qofaa miti tokko lama miti namni hedduudha. Kadi fi kaamera irratti si mul'isnee kaayinan waan fedhe irratti dalagu jiru maallaqa nama nyaatisee nama maallaqaan itti bitee jechuun waan fedhe irratti raawwadhee gochuu dandeenye namarratti irra raawwachaa ture tokko lama miti hunduma isaaniitu viidiyoo irraa maree yoon dhiifama niin gaafadhaa mana isaaniitti dhaqee manatti dhiifama naa godhaa jee niin gaafadha viidiyoo irraan isinii mara gadin isaa yoon isaan dhiifama naaf godhanis dhiifama isaan naa godhuu baatanis an viidiyoo maree isin biraan ga'uu hin dadhabu. Sadiifuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya isaanis rabbii garaa siif haa laaffisu akka isaan oomfii siif godhanii akka isaan waan ati jetteen siif hayyamanii jaatii du'aayin teessanii na cinaa dhaabbadhaadha. Isin hundi keessan alhamdulillahi rabbil alamin alaa kulli haal maaliif jennaan arra maaliif akkana jettee ni jettaan. Alhamdulillah jechuu tanaaf akkana afaanitti hin dhageenye isaa olleenu. Ilmi namaa jechuudha sila akka ilma namaatiin hin jiraadhu bobbee hin galu akka nama takkatti ol keetuun dhaabbadhu ture inshaallah. Rabbiin ilma namaatiin miti alhamdulillahi rabbil alamin tanaaf hin jechuu jira. Sila anqaatan du'ee dhabamee addunyaa tanarraa hojjechuu hin deemu ture akka isin yaaddanii fi akka isin itti na jibbitanis ammoo jibbansa keessan na jibbitanii na jaalattanii ooltanii na bultan dhiitanii narraa hin bariitan nyaachistanii na obaastan bobbaastanii na galchitan saniifuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya isinis jechuudha. Mee tanaaf tana jettuu anatti hin mufatinaadha an jechuu warri jechuu natti mufattanii jirtan ni jirtan. Kaa gaafanan Khalidillee waan irratti raawwadhee jiru
agartanii jirtan isa saayikilaan deemu jiru akkas cafeessisee maal godhee isa san awwaalee dhabamsiisee ilmaan isarraa hunda sababaa sanii inni nu haati mana isaatis ilmaan isaatis waa hedduu rakkoon hedduun isaa qunnamte ni beeytanii mee tokko isaaniitiin manatti deeme ifama gaafadhaa rabbiin garteemi giraasi haalaaffisuu yaa urjii garteemi ergati nageenya buusuudhaaf ati khayrii yaaddee kana hundaa hojjechuu deemte rabbiin siif haalaaffisuu jaatii du'aa hinaaf godhaa Oromootii bakka jirtanii isinis yoo dhiifama naan jaadha dhiifama siif goonee jirraa meeqa garaa keessaa aana qabdu dhiifama naaf godhi maaliif jennaan aartee garatti dhukkuba naaf baattee hin deeminii jechuu aarri kunu ati aartee akkas toganii fi deemtu hin baafanne ta'a baafadhu urjii anis aara guyyaa akkanaatti sitti aaree jira jiti koomantii na barreessi wallaahi jechuu hedduu takka dhiifama isin gaafatu jira dhiifama naaf godhaadha saniifuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyataa akkasitti an jechuu reedii illee kayettanii reedii kana mee aniintu waan reedii kanas godhe sin qabu reedii urjii sababaa keetiitiin sababaa urjiitiin reedii maraatee jechuu deemee halkan gabbee jechuu halkan akka uffata facaasee fiigaa guyyaani fiigaa bakka jechuu amna inni miilaan jechuu deemee hagamta kaagee inni fagaate wallaahi billahi makiinaadhaan sa'a 3 moo sa'a 4 deemnee isa kana qabnee jaan mee hayyeetu bayoo maraatee fiigamee urjumaan maraachee sanii miti daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya aniin tuni mee waa isin gaafadhuu hin jaa waa isin gaafachuudhaaf isinis naaf deebisuudhaaf qophiirra jirtanii aniin tuni yoon reedii kana wajjin deemu jiraadhee naafinni kun hariiroo hojii qabaannee naafinni kun wajji fiidiyoo dalagu jiraannee arraan tana siit akkas godhee gubbaan kun dhugumaan silaa qabameeti saniifuu akkas teenaan jettanii aniin tun isaa wajjin deemutti hin jiru isaa wajji hariiroo qabu fiidiyoo lama sadiin isaa wajji dalagee chaanaan isaa jalattis arkuu dandeessan kiyya jalattis arkuu dandeessanii maaliif jennaan inni urjisin jaaladhaanaan jee an reedii keenya ati yoonii fi akka obbileettii tanteetiin na laaltee jaalala obbolummaa naaf qabaatti dudda bal'aansii qaba ammoo yoon san hin ta'in jaalala taan taate an obboleessa kiyya naman jaaladhuun qobaa sittis kijibuu hin barbaanne ati obboleessa kiyyaa ilmoo dhiiraati abbaadha obboleessa ilmoo fuula duraati jeetiin akka nama takkatti dubbadhee jiramee chaanala kiyya jalattis ni gartanii ka isaa jalatti sarkoo hin disan reedii baabaa ka jiru jalatti daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya aniin tuni isas isin sobne sobaa wajjin deemne karaa sobaan dabran deebiin nama dhibaa jettee Oromoon tamaam ammoo anoson isa kana sobee jiraadhee aniin tun akka nama takkatti itti kijibee sin jaalladha jeenii erganiifin inni kun waan biraa keessa galee miira biraa keessa galee sin jaaladhu jeenii aniin tun itti afaan gara galee sitarraan tan gubbaa kana akkana godhee naan jettan isinis daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya aniin tun harkuu jirtan oluu bee sooshaal miidiyaa kanarrattis fiidiyoos dalaguutti hin jiru fiidiyoo maree gadhiisaa hin jiru aniin tuni nama takkaa wajjin hariiroon qabu kophaa kiyyan jiraachuu jira mee hayyee mee kana hundaa'u si godhee yoon isin naan jettanii anaa badii qaba kalaasi hin jeetiin fudhadha badiin tiyya jeetiin fudhadha yoon hin isaa wajji deemu jiran yoo isaa wajji deemutti hin jiran aniin tun nama takkaa wajjin hin jiraachutti hin jirre mee siteensa kanaa wajjin walgarreetiin waa'ee jaalalaatti sitti haasee inni waa'ee jaalalatti haasee jaalala jechuu naaf inni kun walitti ibsannee aniin tun waan hin taane keessa isa galcha garuu shira irratti yaadu jeetiin isa dhiise malee akka namni jechuu waan hin taane oofu jiru akka namni waan an jechuu quba hin qabne waan silaa yaadaafillee hin qabne haasuu jiranii silaa akka namaatiin an isa kana fuula gaggara isa galchuudhaaf kee wallaahi shira irra yaadu kee maaliin godhuudhaaf kee garuu isa kana sin jaaladha jee itti haaseetiin guyyaa 2-3 waa'ee jaalalaa gaafii jaalatti dhiyeesseenii wajjin haasee sabboo isa kana sosobee ifarka naqee irraa dalaguudhaaf kee ammoo san hundaa'u waa hedduu natti dhagaan if dura qabee obboleessuun kiyyaa na dura dhufee ogoon akkasii sin isa godha juu yoo obboleessa kiyya namni akkas godhee arraan tana anoo maaltu na dhagaama jechuma takkaan isa kana jechuu obboleessa kiyya godhee laalee xiintalee laalee akkasti irraaf qaba jechuudha isa kana fuula gaggara galchee waan namni haasoo kana isa godhu irratti raawwadhee fiidiyoo irraa maree ammas sanuu qilleensa argadhiisa sanuu dogoru wallaalee osoo hin taane daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya mee aniin tuni mee wallaahi billaahi isiniif hin kakadhaniin tuni yooniif isa kana waa'ee biraa itti haase obboleessa kiyya yoon hojii deemte obboleessa na hojii deemu yoo dhugaa karaa jaalaatti hin taate yeroo siif hin qabu naman jaaladhuun qabaa jeetiin itti hime aniin tun mee badii tamiin qabaa mee badiin tiyya maali badiin tiyya akkanaatti akkasitti jaati na barreessaa koomantii yoon badii qabaadha jechuu aniin tun badii takka hin qabu ittiin kijibneessa kana yoon itti kijibe mee hayyee dirqama aniin tun mee kamiin ta'a yoon namarraa achi bee jiraadhee nanan qattu yoon intaan jalabee taantu natti dhufu yoon intaan jalabee taantu natti dhufu mee kam kiyyan ta'a mee ni tura akkamitti jiraadha jireenya kiyya kana duuba mee akkamiin irraa taan jeebar nama kana daawwattootaaf kabajamtoota kiyya mee bakka jirtanii du'aa inaaf godha
isin tutunnatti mufatee mufannoo garaa keessanaaf qabaati qulqullaadha gararra dhiifama siif goone urjii teenya atiin tun akka nama godhaa turte ammoo erganii fi if gartee if keessa deebitee atiin tun wani nan dalagaa ture sun shiraa waan badduudha waan toltuu miti jettee atiif duuba deebitee dhiifama ni gaafadhaa hunduma isaaniitu hulatti deemeetiin dhiifama gaafadhaa jettee if duuba deebitee isaan kan dhiifama gaafachuudhaaf wanti jechaa jiraatte dhiifama siif goone nuti jaati koomantuma jalaan dhiifama jechuun abbarreessaadha wallahi billaahi jechuu bakka jirtanitti du'ainaaf godhaadha nabira dhaabbadhaadha rabbii wajjin na cinaa dhaabbadhaadha nabira jirtan inshallah du'a munaaf godhaadhaan isin jaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya aniin tuni waanuma nama godhee fi waanuma namni kan na barbaaduuf hin beeku wallahi billaahi hedduutu kana dhibaa jira garuu alhamdulillah an namni waan fedhinaan jee namni shiranarra yaadullee garuu ibsudaadhiyoo sun taane amma ibsudaatteet akkana jettaa duka duniyaan gassi qabdee minaan jettanii duniyaan ganna qabdee timti ammas daawwattootaaf kabajamtoota kiyya duniyaan ganna qabdee sin jirtu yooni lafaa keessa anna beektan magaalaa sana keessa jira magaalaa keessattuu mirgi dhalaa itti eegamu keessa jira mirga dhalaa itti eegama abbaa fedhe yooni fi jechuu an dhiira takka inumaa dhiira mana keessatti dubbadhu dhiira karaatti dubbadha malee shaararratti maaliif jennaan yoo ati fottostee dhalaa mirga qabdi biyya nuti keessa jiru tana keessatti abbaa fedhe ammas kana qabanaan abbaa fedhiraa daleedaa ammaaniif akka nama takkatti nagaan jiraachuu barbaadee jireenya kana namutu haa jiraatu nageenya barbaadetti nageenya buusuudhaaf deema du'aa uumaa na ciraa dhaabbadha tatana duraa kuttee jirti kalee wajji kuttee arraatis yeroo isii arraa wajji fudhattee dhufte taborus akkasuma boru wajji dhufti saniifuu wanni waan dabre haasa'uun faayidaan qabu kuttee irratti haftee guddoodha saniifuu daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya du'ainaaf godhaa na cinaa dhaabbadha inshallah rabbi naaf haa laaffisu isaanis rabbiin garteemi siifa hayyamsisu jaa du'aayimoo na cinaa dhaabbadhaadha mee fiidiyoo ittanatti aantu inshallah isiniif maree gadhiisa waan isaan naan jaan hunda na didanis du'aayi naaf godhaa na bira dhaabbadhaadha na didanis naaf dhiifama godhanis jechuu maree fiidiyoo isiniif gadhiisa inshallah rabbi wajjin na cinaa jirtan jeetii yaada hagasuu nafaana turaadhaaf fiidiyoo gammachuutiin akka walitti deebinu du'ainaaf godhaa bye bye